naannoo sanirra laalanii gaafa murteessan sii kennanii nama san sii fidan soo saniif dammoo obsaa fi tigistii barbaachisa. Isinii galee obsa yeroo barbaachisa. Soo akkasiniin jedha san inshaallah keeriannee hin aduu haima godha isin. Annaa haata dammoo puusha qabuutaniif. Soo yoo isin ishii jettee hin kennaa fi ani annaa saniif fida kan isinitti himuuf. Miidiyaa irraa waan argadhu hin jiru isinii galee. Faayidaa miidiyaa irraa argataa ibsaan yookiin akkanuma waanyitanii namni waanyee lafa dhiitu kunillee waan miidiyaa irraa faayidaa wayii argadhu faayidaa addaa argadhu itti fakkaate obboleessa Akiraa nama hojii mataa kiyyaa qabu biyya kana keessatti waggaa 9 biyya kana jira. So akkana jedheellee haasa'u baadha. Nama halkan subii wayitatti raftu subii osoo dirriibaa kaane bahee deeme seettee baadhee humna tiyyaan fuuraa tiyyaan gabbee jiraadhu sii galee. So sa'a meeriftii qabnuuf itti fayyadamnu namni biyya ormaa jiru ammoo namni sin taraddamu dhugaa dubbachuuf namni sin taraddamu hin jiru miidiyaa. Abbummaan fil warra keetu sin taraddamu biyya ormaa jiraattee wanni martuu algaa baalgaa hibbaan nagar illa isinii galee. Namni akkas waan namni jiru kananii yookiin jiraatu alhamdulillah garuu fayyaa qabaadhee mataa kiyyaan dhaabadhee deemu irratti itti gammada. Lammaffaa ammoo dhabaa miti ka biyya nabaa si dhugaa isinitti maa wallahi dhabaa miti waa dhabeetii miti ka biyyaa ba'ee biyya ormaa taa'uuf. Namni biyya teennaa jechuun of dhaaduuf illee isinitti hin fakkaatin namni akkasi fudhata yookiin ammoo akka namni addunyaa fi addunyaa warra kennaa himu akka isin fakkaachuu danda'a. So garuu abbaan bira akka fedhetti haa yaadu wallahi billahi waa dhabee biyyaan baane. Abbaan kiyya quufaadha isinii galee warri biyya tiyyaan beeka. Kanaafuu biyya ormaa keessa ammoo namni baraasumaan kan dhiira jechuun ilmi dhiiraa tokko addunyaa faamilii isatti hirkatee deemuu osoo hin taane fuula isaatiin ifaajatee karaa isaatiin humna isaatiin yoo dalagatee wixxeetii wayii wanna itti bahe irra bareeda. Si galee? Kun jiru garummaatu iyyuu beekta akkaawuntii kee kana nama baay'ee seenee fooloo fuune yoo jala seennee ilaallu akkuma keessatti akkatti fidanii akkatti hojjetanillee anna dhibe dhugaa rabbi beekta. Ati baay'inaan laayivii sesseenimee haga nama addaan galu. Aare guyyaa takka laayivii irraa nafa gizimuu hunda seena. Kino yoo ati rufaayilii kan qayyartullee rufaayilii kan kee adda godhiiti mee waan addechiiti jechuudha. Rufaayilii addaa godhiiti irra kaayadhu akka iskirishoo godhanii rufaayilii kee irra kaa'anne san godhuu hin dandeettu. Danda'amu bara akkasuma danda'amu bareeda rakkoon hin joodhisi. Laa isittiin daldalataa jiran kaa'ummaa namnummaan isin jaalane kasi jaalatu si jaalataayyuu baay'inaanii alhamdulillahi. Yani kan ni jira amma namni baay'een hin jiru amma fakkeenya fanummaa nama meeqa fooloo godhe. Yoo seennee ilaallu asin bayanii fuulanii. Amma ati kaleesse amma addisii banatti kana warra si afoo banatee amma si caaletiin qabu jira beekta ijoolleen warri barnoota hin qabne warri qaqqabee ilaaluu hin dandeenye wallahi baay'ee fooloo godhani. Garuu maafi mushkila rakkoon hin jiru ustaazi saayyuu akkasuma godhani habibti tiyya nama mul'atu dorgomanii haafii gani calleeti. Ni siyaa dalagatanii isaanitti biddeena baasee nama meeqaaf bura dabarree. Abshiri masiibaa biddeenni kenna. Yoo ta'e ooluma abshir jabaadhu ishee qaalii namaa irraan kaa'ate. Rakkoon jira haadhati jedhala tuuni. Haadhota wallahi dhugaan si jaaladhaan dhugaa rabbeeta jecha namni siin jedhullee odoo kiyyaa dhaga'u miti ijaa hin argu. Garuu mootii ati jabduu intalaati sitti bahuu hawwii qabamee du'aa hinaa godhanaafu. Wanti waa hedduutu beektaa namni hin mul'annes kan mul'atus waa hedduu gufuu qaba.
Garuu mootiyyuun akka lubbuun nama dhaga'u miti alsama masmiyaa kootiitidha wallahi abbaan bade osoo magaalaan guutuun na arrabsite nama dhaga'u miti biraan nama waan ta'eef yoo dhagees waan na fayyadu qofa nama fudhatu malee nama dhaga'u miti wallahi bexaam itti jabduudha jechuun ani sammuun koo alsama jabduu ta'uu tante ammiilan arge namni fooloo 400 fe'amee qaasirratti qifatee boo'e fooloo 10,000 jee fooloo 100,000 jedhee nama shaashii gatee boo'e argi warabbal kaaba ani jabduu salaa ta'uu kan kee miilaan asi argi wallahi gizee ati maakuus caqasi wallahi namni hunduu kasira jirta jechuudha gizee ati heerumsan heerumtu malee jedhanii jarsi godhan akka waan kaayyoo kan kee ofii ta'anii si beekanii akka masaawwati keessa ilaalanii ilma waan asoon barbaachisu bisi galee man jina karoora qabdaati karoora kee gaafa bareedduu dhagee waan darbirraa haasa'uu jaaladhu wanti darbee abbaan ta'e na arrabsee na faarsee natti nama natti qoroochu namni yoo callise natti na aarsaa namni na arrabsee natti tolu galee miti maaliif jennaan an dalagaa isin gaasaba akka na arrabsitan hunda isin godhaabaa akka na arrabsitan kun bar dalagaadha bar dalagaa biraamaa barbaaddan namni tokko taa'ee nama tokko arrabsuun siraana isin galee faaraa isin godhaa jiran amma guddaan isin faaraa isin godhaa jiran wallahi akka teessanii na arrabsitan anaayyee uumaa hin beeku taanaan maa teessee na arrabsitare angawwaa ta'ee taanaan maaltu maaliif na arrabsitare Hai Birtu. Aku syakam jaga hira. Bersama dengan kayuni macam November dia sedih tidak cumi bagi hal unte bantu kepafat itu. Desember kepafat sampai ke Juni ya. Birtu naga. Jira. Sani one day rana say na one full dura rana so ashi. Thank you so much. Abadi. Ninjira come on. Yes, I remember the Jirta. Lucky Maki ani wala shawan jadi itu. Oromo jadi ani wala shawan ada. Kasi tinti Oromo nanya lagi. Aku ya gitu. TikTok. Tapi malah guna bilang Network ni kena cuci. Apa kali ni lah. Kalian hijrah kok? Network ni kena cuci. Apa kan? Makisha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa. Geemni kun gaafatti qabaddu siin jenne sanii misa baati seeti moo akkana dura niin qabadda jette kana nu gaafatte takka. Egaa intala wajjamma qabaddu nun jettee qabaddu jenne turtee qabatte gamaaf akkana turte. Akkuma isin mijaa'u filmi geemii waan baay'atee jiru ijoollee faamilii nama jiru faamilii sagaleen kan jiru xiqqeessi abudai Taate yaa makiyee taate bakka zooma feetettu ni jira noovambarii deebiita yeroo nuti lafa jirru yeroo bareedduudha. Jira. Ni jira biiftu maal tahe Network ni khabar?
Nanti share godhaa fi nama suna tokko gaalla. Share godhaa kan keessan. Share godhaa mana kana barsiisaa. Namoonni kun kaasaa turanii akkaawuntii duraa akkaawuntii baay'ee jiraana nama baay'een akkaawunticha fooloo taasisaa jiru waan ta'eef akkaawuntii kana beeksisaa fi share godhaa nama baay'eetti. Hundi keessanuu share godhaa fi dafaatu share gootanii akka namni mana kana ishee dhabatu taasisu. Dandeettoota keessanitti share godhaa fi keessanitti. Barra ganda keessanitti nama hundatu share godhaaf. Lakkiin jiru miti neetworkiin keessa kuma dhufa. Tilkee asirratti raatti. ዜሮ እየቀጣሽኝ የወጣሽ ነበር እኮ እንዴ እንደ ገትያት ዋና ጎዳ ዱርት ያ ጋይስ ታፕታፕ ጎዳ ያሉ ላይ ማሚሊንኬ ማልቶ በጨ በጎኖ ታፕታቢ ዳዲ በፈርገላ ኧረ ጆሌ ታፕታቢ ጎዳ ፕሌስ ናሙ ታፕታቢ ጎዳ ጅራ ማኪስ ታፕታፕ ጎዳ ያ ቃየሶሲ marga tafari bakka gargaarsa hanqan si gure sun qabadduti hanqa hafe mo mubarak bira dhaqeshi obboleessa ko woroonni naani gargaarsa osoon guru jiru eegalee osoon xumuriin hafe bikka bira dhaqa tole manni feemasoota hedduu waan jiraniif bikka naan irraa eegalee irratti haayisanii xumuranii akkasii uummata kiyya qashti. Family taaptaap godha. Diggo qoya baabonaa gutta. Kebeki kiya DC maka keberida. Thank you so much. Mubarak nafi maki adara mubarak it nafi hadara. Rakko njuru mani sare ki wotindisya. Maki de bitetti wari mana ko ti wari maki ra folon kam. Itti darba. Abaaboo shan family abaaboo shan namni tokko namni shan abaaboo tokko jira amma kun